tora deemsisi. Ardiyeeru kamaan qabne iddoo barbaadetti fudhatee fiigaa. Arraabillee jifamne jecha darbatee tijaarsa diigaa. Kooftaadha doonni kuni otoo baratiin barsiisuuf kaataa. Seenaa gargaari malee dhumni barichaa keessa fakkaata. Lakkiin barbaadu baay'ee dubbachuu anfiiladheera asi dhaggeeffachuu. Waa'uun barbaadu baay'ee dubbachuu dhugaa baruudha asi dhaggeeffachuu. Waaqayyoo arraaba koo naaf leenjisi tuqee obbolaa koo akka miine dubbii keetiin naaf ittisi. Abbaa koo arraaba koo naaf leenjisi tuqee obbolaa koo akka miine dubbii keetiin tora deemsisi. Garuu arraaba sammuu gorsuun dandeenye suuraan deemsise. Wanti afaanii bahu guutummaa dhagnaa namaa tureessa. Maaloo nutti nisini nurraa jalaasi addaa galeessa. Oshii wal dirmammeessu wanti kun jireenyaatti nu geessu. Abbaan oshii wal dirmammeessu wanti kun jireenyaatti nu geessu.
Malif dadhabirina fi walbaaju Barichi ta'i bara walnyaaju Malif dadhabirina fi walbaaju Hordoftonni chaanalii kana taatan marti keessan maqaa Waaqayyo Gooftaa isa anaaf sinuumeetiin nagaa sin gaafadhaa. Waaqayyo Waaqa lafarratti bara jiraattan iddoo jirtanitti nagaan siniif haa ta'u jechuun barbaada. Aan obboleessa keessan Paaster Shallamaadha. Kaleessa yoona kanas waliin akka turre yeroo kadhataa Waaqayyo naaf kennee fi yeroo ani isa duukaa turu keessaa amma waan keessa koo guutee akka namaatti waa'ee namaa yaadee akka biyyaatti waa'ee biyyaa yaadee akka agalgaatotaatti waa'ee agalgaatotaa yaadee haasomaniiti waan itti dhaga'amee fi dhaloota gatii dhabaa deemu kana keessatti gatiin keenya akka hin kufneef dubbii sagalee Waaqayyo keessa koo kaa'ee ana duukaa akkasiin dubbattan akka ana duukaa akkasiin hirmaattan nan fedha. Baay'ee namoota jajjaaladhu hojjettoonni mana Waaqayyoo keessaa warri Waaqayyoodhaan filatamtan Waaqayyo bara keessatti afaan kooti warri inni isiniin jedhe miilla kooti kan inni isiniin jedhe sabaaf kan inni isin ergate ijji dhalootaa akka nurra jiru beeknee dubbii sagalee Waaqayyoo kana akka waliin barannu hawwiin qaba. Sagalee Waaqayyoo lafuma si wajjin beennu tokko ergan dubbiseedha booddee amma naa danda'amu dubbii sagalee kan dubbachuun yaada akka waliin xiyyaannu nan beekaa. Yeroo hundumaa gammadanii bara keessa jirruutu yeroo baay'ee akka dhaabbannee of dhaggeeffannu akka dhaabbannee of ilaallu kan nu godhu isaa namatti lallabnu isa namatti raajala yerootti teenyee of ilaallu akka qabaannu dhufee Gooftaan nan deebi'anu jedhe sun akka nun dhabnee fi Sooriyaa fi Israa'el gidduu waggaa 3 lolli hin turreedha. Waaqayyo waggaa 3 keessa garuu Yooshaafit mootiin Yihuudaa gara Ahaab mootii Israa'elin dhaqe. Mootii Israa'el hojjettoota isaa warra gurguddoota Raamot Gilaad kan keenya ture. Garuu mootii Sooriyaa harkaa deebifnee isa fudhachuudhaaf homaa tokkollee akka hin godhin beektuu jedhe. Kanuma amma danda'e dubbachuu yaala Waaqayyo isin haa eebbisu sheer godhaati. Nama tokkoof lama nama dubbii sagalee Waaqayyoo fedha qabu biraan akka isin naagessan hawwiin qaba. Macaafa moototaadha kan inni dubbisee boqonnaa 22 nama tokkoof nama lamaaf hin taadhina yaada. Isinis immoo Waaqayyo isin haa eebbisu jechaadhani dubbii kana gaafanii koo afur qulqulluu akkana gargaaru naa kadhachaadha. Namootaaf immoo nama tokko nama lama namni misaayyuu nama affeera bunayyuu nama bitaa waan tokko namni akka namaatti wal gargaara waan ta'eef nama tokko akka tinaa affeertu abdiin qaba. That means laayikiin barbaade sheeriin barbaade miti. You know that. Kaleessa soorna hordofaa jirtu tombeettu dhugaadha. Namoota gurguddoo namoota Waaqayyoo asirra jirtanii achi sagalee kana ibsuu kanan barbaadu namni tokko namni lama qalbii yoo diddiirratti ergamoonni Waaqayyoo akka nutti gammadan waan beeknuufi halkanidhaa achirratti ganaan gadhiisa. Simoo lafa aarsaa caala kan jedhutu keessa koo ture isa kana barsiisaan ture. Amma immoo Waaqayyo as gubbaatti ergaa tokko sagalee tokko keessa koo akka kaa'e akkasii yaaddan kanan barbaadu namoonni Waaqayyoo ayyaanaa waan garaagaraatiin na jaaltan asirra akka jirtan abdii guddaan qaba. Akka anallee na jajjabeessitanii akka illee naaf naa kadhattanii akka na gorsaniif illee abdiin qaba jecha. Amma immoo otoo ati jirtu kan biraamaa barbaadame waan jedhu barumsa. You are man ati
nama nyaatu, nama dhugu, nama dubbatu, nama deemu, nama ba'u, nama galu, nama barsiisuu danda'u, nama tajaajilu, nama waaqayyoodhaan uumame, nama waaqayyoorraa ayyaana fudhate, nama guutuudha. Ati nama guutuu, nama sirrii, yeroo sirriitti waan sirrii hojjechuudhaaf du'a jalaa oolee, badii jalaa oolee, salphina jalaa oolee, gadda jalaa nama oole akka taate nan beeka. Suma kanaan du'aan fayyeera, jaamaan laaleera, dadhabaan gargaarameera, beela'aan nyaateera, gaddaan gammadeera, namoota baay'eedhaaf humna taateetta. Kun namnuu si dagatu, raagaa sin dagatu, seenaa sin dagatu. Karaa kee wanti boolla keessaa ba'ee jira. Karaa kee wanti caba oole jira. You are the way for others. Ati nama biraadhaaf yeroo addaa nama sirrii, waan sirrii akka taate kana abdiin qaba. Garuu namni karaa kam guutuu miti. We have a weakness part at any time. Yeroo kam namni dadhabbiin dhabu. Dadhabbii isaa kana immoo kan inni sirratu namaani. Waaqayyo nama keessaan ta'e nama sirreessa, nama keessaan ta'e nama gorsa. Kanaaf hordoftoonni TV Tulluu Mo'ichaa akka asirra jirtan abdiin qaba. Nama tokko lamatti sheer akkanaa gootan abdiin qaba. Sagaleetu keessa koo jira. Ganamaa kaasitti yaadaan ture, halkaniidhaatti yaada kanan ture, hafuurri qulqulluun keessa koo kan kaa'e, akkan isin barsiisu, akkan isin gorsu, amma yeroo kana hafuura qulqulluutu keessa koo kaa'e. Akkuma isin beektan namni waan gatii qabutti gatii baasa. Namni waan gatii qabutti gatii baasa. Kanaaf isin gatii isinitti ba'eera, gatii qabdu jechuu barbaadeen. Nan kadhadha, mataa keenya gadi qabannee kadhanna. Ajeena da sakra brozuma di Vladaania. Prashekre Zevania ati qulqulluu danda'a beekaa guddaa humna qabees waaqa waan dinqii hojjettu waaqa gaaffii namaaf deebii taatu waaqa wanta hin jirre gara jirutti fiddu waaqa duwwaa namaa guutuu dandeessu waaqa yeroo fi yaaddetti waan yaaddeen nama quubsitu nama guddistu nama jijjiirtu akka ati taate nana mana ati waaqayyoodha ati Shaaddaayidha qulqulluu Israa'el waaqa dinqii amma saatii kana ana mucaakee amma online kana gubbaa kan jiran amma online kun bira kan ga'e turees online kun bira kan ga'e akkati waan guddaa Raamoot Gilaad Israa'el jala akka bade iddootti Raamoot Gilaad iddootti dhagna qaba Israa'eloota iddootti Israa'eloonni kakuu galan iddootti Israa'eloonni lolaaf ga'an itti qophaa'an qabeenyi guddaan iddoo guddaan jalaa badee kan jiru amma akkasumas saba Oromoo saba Itoophiyaa saba addunyaa maraa warra keessa jiru warra ala jiru maraaf wanti gatii qabu wanta nu keessa wanta nu irraa barbaadu nu jalaa badee kan jiru amma garuu argachuu kan dadhabne amma saatii kan yeroo kan situ nu laate saat yeroon kun yeroo konfiraansii miti yerootti waldaa idilee miti yeroon kun yerootti ati nu yaaddu yerootti ati warra fayyuun malu akka tasaa ergamichi dhufee bishaanicha yeroo sochoosu namni dursee bishaanicha keessa in fayya jedhamee caafameera yerichi yeroo konfiraansii miti yerichi yeroo sagantaa idilee addaa miti akka tasaa ergamichi dhufeeraas ammas laphee sabaa raaftee laphee biyyaa raaftee laphee agalga'ootaa raaftee laphee raajotaa raaftee fayyuun kan itti jiru saatii fayyinaa leedana tukrivana zobra yiladania nama sagalee kana dhaga'u isa daldalu daldalasa isa tajaajiluuf ayyaanasa isa qotuu qonnasa isa baratuuf sammuusa isa jireenya addaa jiraatu keessa kan jiruuf ala kan jiruuf loqoda kan wallaale forever abarabaraan ayyaanaan fayyinaan guddinaan eebbaan nagaan akka wajjin taatu isa dhibamuuf qoricha fayyinaa isa gaddee qoricha gammachuu isa dhala dhabeef dhala isa nyaata dhabeef nyaata isa humna dhabeef humna taatee sagalee kanan akka jijjiirtu akka haaressitu hafuurri isaanii laphee isaanii jireenyi isaanii akka haara'u olaa dalaazifeeniyaa waaqa fuuldura dhaabadheen jira waaqayyoon awwaamaa jira amma saatii kana carraasin ga'ee sagaleen kun warri sin bira ga'u waaqayyo sagalee dulloomaa jireenya keerraa kaasa hafuura dulloomaa jireenya keerraa hin kaasa mul'ata haaraa si keessa kaa barbaadamummaan kee hin dabala barbaadamummaan kee hin dabala barbaadamummaan kee hin dabala waaqa biraa barbaadamummaan kee hin dabala lama amma saatii kana waan otoo hin beekin sababii gaarummaa kee sababii garraamummaa kee otoo hin beekin nama gargaaruudhaaf nama dhaabachuudhaaf kaatee akka tasaa karaa du'atti si geessu jalaa waaqayyo si deebisa waaqayyo si
deebisa waaqayyo si deebisa akka tasaa balbala duraa sitti baname sirraa cufa akka tasaa namoonni namaan gorfamtanii haalaan gorfamtanii daandiin ta'an waan hin taaneen marfamtanii jirtan harkaa si baasa isa harfaffaa waaqayyo sagalee kanaan hin mul'atiin kan jirtu ayyaana baattee mul'ata baattee dibata baattee hin mul'atiin kan jirtu sagaleen kun sagalee ittiin mul'attu sagalee ittiin guddattu sagalee ittiin waan ajaa'ibaa keessa galtu sagalee ittiin waa gargar baafattu waaqayyo sagalee kanaan ergamaa isaa si erge si gargaara haleluuyaa waan nu gargaartuuf waan nu barsiistuuf waan nutti dubbattuuf nattis waan dubbattuuf waa'ee saba kana waa'ee amma warra online kana gubbaa ta'an nuffii tokko malee sagalee kee dhaga'uuf qophaa'ani yaa waaqayyo maqaa Kiristoos Yesuusiin amma sagaleen kee nuuf haa ergamu nutti dubbadhu nuun dubbadhu samii dhageessi qilleensaa fayyu namoonni sagalee kana dhaga'an mul'anni isaanii haa mirgisu haa biqilani nama haaraa ta'ani ameen. Waaqayyo waaqarraa sinaa eebbisu sheer gochuudhaan nama tokko lama biraan ga'a iddoo kanatti akkuma simbeettaan bara keessatti waaqayyo biyyaaf nama kenna addunyaaf nama kenna waldaadhaaf nama kenna namaaf nama kenna waaqayyo addunyaa kanarraa namni hiyyeessi nama lama tokko nama waaqayyo hin qabnedha lammaffaan nama hin qabnedha jireenya keessatti wanta iddoo guddaa laattuuf addunyaa kanarraa kabaja gurguddaa guyyaa kana jilaachuuf qabdu waaqaa fi namni kabajamuu qaba kabajamaa isa ta'e waaqayyo waan uumameef nama ulfina qabeessa indazeen iddoo kanatti gaa waaqayyo kenna namaa kenna yeroo saba sii kenna yeroo biyya sii kenna yeroo beekumsa sii kenne dandeettii sii kenne waan marasaa gaafa sii kennu waaqayyo akka itti fayyadamtuuf akka itti dhalootaaf taatuufidha kan inni sii kennu kanaaf iddoo kanatti bara bulchiinsa akka Aab keessaa qabeenyi guddaan tokko Israa'eloota jalaa iddoo isaan itti lolaaf qophaa'an iddoo isaan itti dhaqna qabatan iddoo isaan of qulqulleessan akkuma biyya keenya keessaa Finfinneen iddoo jaalatamtu Finfinnee keessaa immoo Booleen iddoo jaalatamtu akka ta'e akkasuma Raamoot Gilaad Israa'elootaaf iddoo ijoo iddoo dhaqna qabannaa iddootti namni lolaaf qophaa'u iddootti namni waaqayyoof itti waadaa galu iddootti namni waaqayyoodhaaf jiraatu iddootti namni dhaqanii itti humna ofii areeffatanii lolaaf itti qophaa'anidha. Kanaaf bara bulchiinsa akka Aab keessaa Raamoot Gilaad kun hin fudhatame mootii Sooriyaatiin fudhatame mootiin Israa'el mootiin Sooriyaa akkuma isin beektan saamtuudha gantuudha diina waaqayyooti saba waaqayyoo ari'ata maqaa waaqayyoon kabaju saba waaqayyoon kabaju kanaaf saba kana dhaqee saba kana mootame lafti Raamoot Gilaad iddoon qabeenya guddaan Israa'eloota iddootti Israa'eloon waaqayyoof itti qophaa'an lolaaf itti qophaa'an biyya isaanii bulchuuf biyya isaanii tooggannoodhaaf itti kennan bara bulchiinsa akka Aab keessa mootiin Sooriyaa fudhate waggaa 3 guutuu akka Aab qabeenya Israa'elii fudhachiisee Sooriyaan waggaa 3 guutuu Raamoot Gilaad fudhatee nagaa jidduu isaanii ture al takka mo'amanii nagaan jiraachuun dhaamannaa lolamaa jeeqamaa jiraachuu wayya kaayyoodhaaf namni tokko mirga isaa dhabee ayyaana isaa dhabee dibata isaa dhabee mul'ata isaa dhabeetu nagaa buusee jiraata tokko immoo mirga isaatiif jecha mul'ata isaatiif jecha abjuu isaatiif jecha biyya isaatiif jecha waldaa isaatiif jecha saba kanaaf jecha lolamaa jiraata ilaal mul'ata gattee nagaan jiraachuun mul'ataaf jecha nagaa dhabdee jiraachuun qabeenya keessiif haa ta'u barreeffataa deemi waaqayyo jireenya kee keessaa waan sitti kenne boru si gaafata wanti waaqayyo sitti kenne maaliif akka waaqayyo sitti kenne waan beektuuf har'a kennaa gurguddaa waaqayyo harkaa futeetta biyya bulchuu ta'uu danda'a waldaa bulchuu ta'uu danda'a daldala ta'uu danda'a haadha manaa kee bulchuu ta'uu danda'a dhala kee bulchuu ta'uu danda'a hiyyeessa gargaaru ta'uu danda'a barsiisaa yoo taate barattoota ta'uu danda'a hundi waaqayyo akka keetti waan ta'e waan ati dandeessu hojii ati dandeessu sitti kenne bulchi saba koo naa geggeessedhee there is something waan ta'e tokko sitti kenneera waaqayyo lakki anuma waaqayyo harkaan fuune jettee akkati nan kaanne I believe that aman dhagay dammaqi hojjechaa waan hin jirreef yoo dadhabdee ta'eyyuu lakki si harkaa badeera yoo ta'eyyuu wanti sitti kenname si harkaa badeera
iyyuu jireenya kee keessatti kenname isaan yoo dadhabde iyyuu nan dadhabe jedhi nissaa gali malee na wallaale jedhi boo'i kadhullee malee gattee akka waan nagaa qabdu irraanfattee waaqayyo ol qabu dhiistee wanta waaqayyo ittiin hojjedhu siin jedhe hunduma isaa hojjechuu dhiistee nyaattee dhugdee bultee uffattee bareeddee iddoo barbaadde baatee galtee nagaan qaba akkati hin jenne obboleessa koo kun gorsa obboleessa kee ana Paaster Shallamaadha. Kaayyoo kee fari'amuu sii wayya mul'ata kee si kennuu wayya yoo dhattee dubbiste Luqaas boqonnaa 15 kaaftee dubartii guddoo tokko tureedha. Dubartiin tokko meetii 10 qabdi turteedha. Otoon beekamin akka ishiin meetii 10 qabdi shuma beeka. Yeroo deebitee lakkooftuun meetii ishii keessa tokko jalaa badeedha. Akka qabdus kan beeku shuma akka jalaa bades kan beeku shuma eessatti akka gattes kan beeku shuma argachuufis immoo maal gochuun akka ishiin malu kan beeku shuma. Namni tokko mul'ata gadeetu ofiisaati gadeetu haala laalee gadeetu nama komata galgawni jaarsolii komatu warri kaan immoo mootummoota komatu waan garaa gooti mallattoo dhaloota kufeesitti himu sababa baay'isu kufanii ka'uurra isa dhabanii hojjetanii argachuurra sababa baay'isuun nama kamiifuu agalgaa'ii kamiifuu biyya kamiifuu furmaata ta'uu hin danda'u. Eebbaaf ta'a sheer godhaa. Nama waaqayyo gooftaa machaa siyaa eebbisu biqila. Eebbaaf ta'i. Namoota biraan gaa sheer godhaa. Ayyaanni isin haa baatu warra maqaa keessan hin beekne achirra kan jirtan Magdas waaqayyo bara bara sinaa eebbisu sheer godhaa. Lubbuu tokko biraan gaa eebbifamaa. Namoota biraan gaa ayyaanni isin haa baay'atu jechuun barbaada. Innaa Raamoot Gilaad kun gaa bara Akaab keessa fudhatame. Yihuudaan bulchaa Yihuudaa kan ta'e Yooshaafet namni qajeelaan namni waaqayyoodhaan ala socho'uun barbaan namni birrii isaatti nabdan nama qabeenya isaatti nabdan nama loltuu isaatti nabdan nama tattaraatti nabdan tokkotu guyyaa tokko gara mootii akka Akaab dhufe akkuma nani saatii ati yaadne kana otoo ati waan takka yaadin otoo ati saatii kana nan baradhattee yaadin akka dinqata akka dhufe kana Akaabis no Yooshaafetis akkanuma kana qaxxade gara Akaab dhaqe. Akkana jedheen wal caala bulchiisni waan ta'eef yaa Akaab jedheenaan Raamoot Gilaad kan keenya akka ta'e beektamuun beeknu waggaa 3 guutuu diina keenya wajjin nagaa jiraan mootiin Sooriyaa lola kaasuun isee kan taa'e waan barbaade argate nutoo kan lola kaasuun ifnee taa'aa jirruuf kan qabeenya kan deeffachuu dadhabnee taa'aa jirruuf for what reason maaliifi waan tokko yaalii geggeessaa jirru hojii dhaabneerra sochiirra hin jirru maal dhabne farda yoo ta'e qabna. Meeshaa yoo ta'e qabna saba yoo ta'e qabna lola hin dandeenya sabni keenya baay'eedha waaqayyo yoo ta'es qabna fudhatamuu Raamoot Gilaad kun dadhabbii keenyaaf immoo diinatumnaan nu caale moo meeshaa dhabne moo waaqayyotu gara keenya hin taane maayinni kan hin deemna itti duulla hin deeffanna ina jaakaatiifoo amma maqaa Yesuusin akkuma Yooshaafet murteeffattee yookaan bara keessatti waan si jalaa bade waan gattee irraanfatte diina kee hojii walii galtee foon kee hojii walii galtee haala qilleensa hojii walii galtee dibata kee gattee teessetta yoo ta'e ayyaana kee gattee teessetta yoo ta'e habjuu kee gattee teessetta yoo ta'e biyya kee darachuun mul'ata kee si gachise yoo ta'e waaqayyoof jiraachuu dhiistetta yoo ta'e waaqayyo sittaa sa'uu dhiiseera yoo ta'e amma ganama kana an obboleessi kee sirratti harraaca humna maqaa Yesuusin afurri si dammaqsu tokko sittaa gal waaqayyo nama si dammaqsu Fagaaf haala jirtu keessa qilleensa kam keessa humna maqaa Yesuusin wanta ofirra gasiteesse dhukkuba ta'uu danda'a haala ta'uu danda'a harka dhabuu ta'uu danda'a cabsitee akka kaatu humna cabsitee ittiin kaatu waaqni amma isaati kana banaa isaa baneessaa eebbisu. Innaa Yooshaafet dhaqee akkana jedhe maal dhabne jedhe fardeen qabna meeshaa qabna. Sooriyaawonni kan isaan nagaatti nu wajjin jiraatan diinonni keenya kan isaan nagaatti nu wajjin jiraatan maaliif isaan waan barbaadan waan argataniif waan argachuu barbaadan ija keenya fudhatanii lafa keenya fudhatanii iddootti waaqayyoof qulqulloofnu iddootti dargaggoota keenya leenjifatu fudhataniiru boolee keenya nu jalaa fudhataniiru na maateenya akka itti duulla jedha kana booddee akka abjoo jiru ka'ee riba rafe keessa dammaqee erga ka'ee booddee namni waaqayyo Yooshaafet akka jedhe egaa farda keenya fudhannee kaaneerra egaa meeshaa keenya naqanneerra egaa loltoota keenya kaafanneerra egaa nus tokkummaan lama taanee kaaneerra
lol meeshaa kaafachuun fardeen kaafachuun nuti kaafannee tokkummaan kaa'uun keenya xuruudha. Garuu wanti nu biraa hummalle fudhatamuu Raamoot Gilaad sababa kan ta'e maal akka ta'e waan hin beekneef nuti kaaneerra amma keenya qophiidhaaf kaaneerra amma keenya garuu Waaqayyo immoo maal jedha raajoonni jiranii biyya kana keessaa amma nuti akka keenya kaaneerra nuufi keenya qophoofneerra fardeen keenya kaafanneerra kan keebichaan walittuu dabalannee kaaneerra dachaa taaneerra Sooriyaa injifachuu ni dandeenya. Garuu koottaa qabu fudhatamuu lama Raamoot Gilaad kanaafi sababa maal akka ta'e gaafanna raajota nu waama raajonni jiranii yennaani jiru jedhe jiru raajota baa'ol dhibba afur kan taane jiru raajii kan raajan yennaan egaa Waaqayyoodhaan nu gaafatu waan ta'eef nuyi nama dogoggora qabna yoo shaafeta as dogoggora qabda Waaqayyo waan ta'e nuun jedha Waaqayyo wayyuu nu barsiisa baadee loluu keenyaaf dhiisuu keenyaaf akka namaatti kaaneerra qophoofneerra amma gahaa Waaqa dhaggeeffanna gaa amma meeshaan keenyas loltoonni keenyas fardeen keenyas haa turan egaa Waaqayyoon dhaggeeffanna dhaqanii raajonni egaa miseensu nama 400 hin ta'u bara kana gaa barsana raajii baay'ata beektaa raajii baay'ata madureen koo kana magana akka isin jedhee otoo jirtu kan biraa maa barbaadamedha. Yaa'anii dhufan mootii barbaade sayyuu nama taraa miti naggaadee tokko miti abbaa qabeenya tokko barbaade miti mootii barbaade waa'ee biyyaa mala gaafachuudhaaf waa'ee biyyaa mala gaafachuudhaaf waa'ee addunyaa gaafachuudhaaf waa'ee saba bal'aa gaafachuudhaaf Waaqayyotu afaan jedhee warra muude raajii mul'ata warra jedhaman waa'ee boruu beeku warra jedhaman isaan kana dhaqanii 400 ta'ee dhufan hangafa qabu waan ta'eef deeqiyaa kan jedhamu mataa isaatti gaafa gaggalfatee dhufe ijoollee Waaqayyo baanee dullu moo baaneen dullu jedhanuu gaafadhaame Waaqayyo akka baanu barbaada moo akka dhiibnu barbaada Raamoot Gilaad akka deebi'ee galu barbaada moo jedhee gaafatannaan hin kadhanne hin soomne warri bilchaatanii warri afuura qulqulluu kee jiru warri garaan isaanii biyyaaf yaadu warri miixuu qabanii warri ba'aan ormaatti dhagahamu Daani'el fakka jedhanii qoyimee mootii firdiin qimee akkana jabaate yeroo nuu kennee jedhan ilaal mallattoo raajota sirrii ilaal mallattoo paasterii sirrii ilaal mallattoo ergamaa sirrii ilaal mallattoo qoy yeroo nuu kennee firdiin qimee maal ulfaate jedhan nuti raajota waan taaneef paasteroota waan taaneef agalgaltoota waan taaneef kiisitti baanne riimootii miti Waaqayyo take time for praying kadhannaadhaaf yeroo qabaadhu mul'ata fuudhuudhaaf yeroo qabaadhu macaafa kana dubbisiin yerootti laadhu Waaqayyo beekameen dhumnedha Waaqayyo diishinarii dubbifameen dhumnedha muuxannoon godhi Waaqayyoodhaan beeku kana akkan kaleessa beekuttan beekan jedhee Waaqayyo kana karaa addaa sittaasa namni guddaa si waammate namni xiqqaa si waammate kanan tilmaaminati eebbifama sheershee godhaa Waaqayyo ayyaana isiniif habaayise innaa lakkiin jedhee akka jedhee Waaqayyo jedhan afaan tokkoon ree dhufume baanumoo dhiifnuudhaan akkama waan bilbiluu neetworkiin nama rakkisaaf bee akka waan Waaqayyoon kisitti baatanii deemanii dhibba arfan isaaniitti akka waan daantarkaa haasa'ee baaduudha biyyattii kana harka keessa buufna jedhee Waaqayyoodhaan namni Waaqayyoon dhaga'uu beeku namni garaan isaa akkatti Waaqayyoon dhaga'an beeku namni Waaqayyo amala Waaqayyo namni beeku waca keessatti Waaqayyo kan argamne baay'ina namaatiinis Waaqayyo kan murteeffamne kan beeku yoo shaafet akka jedhe garaan keenya gadi hin booneef ilaali bara du'a si oolchu Waaqayyo bara kisaaraa si oolchu Waaqayyo bara boocha si oolchu Waaqayyo raajota sobdutti garaa si jabeessan abbitaa isaanii kee cufaam haasan namoota akka agarsiin seen jechi jalloota akka agarsiin seen abbitaa isaanii kee cufaam zarraaf Waaqayyo gooftaan macaaja keenya haaban maa inni jedhe yoo shaafat maa inni jedhe kan biraa hin jiru jedhe isaan kunoo natti hin fakkaanne anoo an biraan dhaga'uu barbaade kan biraa hin jiru raajii kan biraa nama Waaqayyoon nuu gaafatu hin qabnu raajii Waaqayyoo jiru isaan kun raajii Waaqayyoo miti
baatee bulu baatee injifatta qalbii kee diddiran waan akkasii godhi nissaagal waaqa si gargaara hin jenneen baabichaa dhufe kaleessuma raamoot gilaarri fudhatamuu isaatiin dadhabbii wayin jiru waaqayyo namni waan balleessine waaqayyo ba'aa hin mo'attuu malee hin mo'amtu Iyyaasuudhaan maal akka jedhe gara kootti dhiyyiin hirmii sin gidduu jira jedhe namni akkamittiin hirmii baate nama hirmii baate jiru akkamitti moosisa waaqayyo birrii seete birriidha kan waan arge bitaa oolu waaqayyo keenya birriidha kan hin jedhe of hin kabanye horiis kan bitu warqis kan bitu manas kan bitu lagas kan bitu namas kana jedhu birriidha diyaanaadha raajiin waaqayyo garuu garaaf hin jiraatu raajiin waaqayyo garuu ba'aa sabaa baata raajiin waaqayyo garuu waaqayyo ulfina laata sheer godhaa gamaan dallantanii otoo ati jirtu kan biraa ma barbaadame ati nama miti otoo eeliin lubbuudhaan jiru too eeliin lubbuun hin du'in waaqayyo mucaa xiqqoo saamu'eelitti dubbachuutti ka'e eelii maaliif dhiise waaqayyo saatii malee too lubbuun jiru ijoollee eelii maaf dhiise waaqayyo too san jiranii gaafati gatii kee busheessite waaqayyo si faana si busheessaa gaafa tokko kabajuu dhiiste intala geessu dhaga gaa'ila kee gaafa kabajuu dhiiste ati limma gaadha gaafa tokko kabajuu dhiiste ati naggaadha sirra gaafa kabajuu dhiiste ato busheessinaa suma faana si busheessaa ilaalcha kee akka sirreeffattu otoo ani nu jirru kan biraa maa barbaada al tokko erga tokko nan dhagaa waldaa tokko irratti biyya fagootiin nama fidaadha waaqayyo waldaa kanaaf nama fidaadha waaqayyo biyya kana nama fidaadha nuti nama miti naman dhabeedha waaqayyo waldaa keessa haaw akkamitti nu jirru pirinsipilii isaa keessaa baane malee iddootti waaqayyo barbaadu dhabamne malee haddaa biifee waan isi koo jiru iddoo waaqayyo isaan ka'een jiran malee otoo ati jirtu otoo nani jiru kan biraa maa barbaadame jireenya waaqayyo nurraa barbaadu waan hin jiraanneef jireenya waaqayyo nurraa barbaadu waan hin jiraanneef jireenya keenya waaqayyo ulfina waan hin laanneef oolmaan keenya waaqayyo waan hin qabanneef hojiin keenya nyaataaf dhugaatii malee waaqayyo ulfina waan hin laanneef kanaaf otoo nuti jirru waaqayyo kan biraa barbaada kanaaf nurra darbanii biyya fagoodha waa barbaadu sheer godhaa sireen eega sheer godhaa sheer godhaa sinaa eebbisu waaqayyo Be blessed. Before share God our business. Nama berarti share God. Kan biraa barbaadamuun maaliif barbaachisa? Kurdi jirru. Jireenya keenya keessatti waaqayyo to'atu jirtu kan biraa maasirratti fidu. Biyya biraa kee maa barbaada be kan biraa to'atu lubbuun jirtu. Ati nama miti nama waaqayyo dhabe. Karoorri waaqayyo sirra jira ko. Waaqayyo si duukaa dhimma qaba. Ammallee ajandaa si faana qaba addaan kunne waaqayyo. Akka sagaleen kun si dhaggeeffatu. Akka sagaleen kun si bira ga'e ameen jedhi fudhadhu. Waaqayyo akkas jedhi naan jedha. Ani si faana jedha. Ani si faana ajandaan qaba karooran qaba yaada si wajjin qaba addaan kunne gara kootti deebi'eedha. Lafa na keessee na kaasi iddootti na buustee na barbaada. Anammayyuu karooran si faana qaba. Waadaa haara si wajjin qaba. Dhaloota na buuse faana nan buusin.
ulfina naammalu naaf kennu anammayyuu si faana yaadan qaba anammayyuu dhimma keenan qaba waadaan kaleessa siif galaddaan hin kunne haala laaltee nan buusi barruun koo si danda'a baruu ulfaatuyyuu barruun koo si hin buusu jedha abbaan kee sumaanan jechaa jira sumaa kana ameen jedhatas sumaanan ameen jedha sumaatu ameen jedhata namoonni amma kana dhufanii ol seenanii bayi siin jedhe waaqayyo jedhan gadi hin buune farda meeshaa loltoota qabeenya hundumaa sii kenneera asirratti garuu waliin galu waaqayyo maal akka jedhu dhaga'uu barbaanna waaqayyo jecha qaba waan ta'eef jechi waaqayyo maal akka ta'e dhaga'uu barbaanna namni biraan jiru jedhe isaan kun hin taane jedhe ergaan isaan hin liqinfamne jedhe dhaalame jarreen kana mootutaan barbaadamanii biyyaan barbaadamanii gadi yoo dhoowwatu mootutaan barbaadamanii gadi yoo dhoowwatu nama gurguddaan barbaadamanii gadi yoo dhoowwatu buleessa ko buleetti ko carraa kee hin balleessi waaqayyo toloota hojjechiisuudhaaf waaqayyo addunyaa dhafee basi gochuudhaaf afaan kee mi'eesseera sammuu kee mi'eesseera oolmaa kee mi'eesseera of hin busheessin namni harkanaaf haaree bujettee of hin busheessin waaqayyo si faana kakuu qaba kobaatafiyyuu malee jibbamiyyuu malee ari'atamiyyuu malee jibbamiyyuu malee gatii baasiyyuu malee gatamtee naftu guyyaa waaqayyo si kabaja guyyaa waaqayyo ulaagaa si guuchisa guyyaa waaqayyo gaaffii keef deebisii laata guyyaa waaqayyo dhuma keetiif furmaata ta'a iyyaaddai waca namatti nan gari hin tuffatanii sammuu namaa keetti otoo ati lubbuun jirtuu waaqayyo sin gadin xuuxxatee sin dhiisin otoo isaan lubbuun jiranii otoo isaan lubbuun jiranii otoo isaan ammayyuu mana mootummaa marsanii jiranii waaqayyo balbala gurguddaa baneefi moototatti akka isaan raajan Ermiyaas akket otoon garaa haadha keessatti sinuumin otoo itti dhalatin dura sin beekan ture sabaaf raajii moototaaf raajii akka si dhaabdu akka itti diigdu akka itti ijaartuufan akka garagalchituufan si dibeedhe xinnummaa kee ilaalu waaqayyo nama guddaa godhe siti maal sitti dhaga'ama biyya kam jiraadhu lafa kam jiraadhu yoo akka tasaa si qaqqabeera ta'e kitaabni kun kitaaba maal argaa jirta jedhu kan yoo akka tasaa bira qaqqabeera ta'e maal argaa akka jirtu fuuldurri kee maal ta'a akka jiru barri gar kamitti akka deemaa akka jiru dhaloonni gar kamitti deemaa akka jiran waldaan kiristaanaa gar kamitti deemaa akka jirtu sabni dheebuun isaa maal akka ta'e bara sadhumaa keessa namoonni barsiisaa wanta gurra isaanii tolu barbaaddatu jedhamee caafameera. Isin warri saba waaqayyoo taatan dhaloota waan arge borcee oolmaa badee gowwoomsaadhaaf fakkeessuudhaaf soobanii arrabni isaanii maqaa waaqayyoo waammatu cubbuu mataa isaanii booji'amanii dhiiga nama dhangalasuun booji'amanii sassataan booji'amanii dhaloota karaarraa badan ababbaluudhaan miseensa baay'ifachuudhaaf waldaa akka dhufaniif jecha habiqii soorinaa gatamuu si wayya dhugaa dubbatte reebamuu si wayya dhugaa dubbatte bool'atti gatamuu si wayya dhugaa dubbatte dukkanaa'ee dhufu ifti qajeelotaan dhufa fureen qajeelotaan dhufa imboo'otta guyyaas si duukaa dhaabata waaqayyo dhalootaaf eebbasi godha waaqayyo arraba kee dhugoomsa waaqayyo xiqqoo kee sii guddisa waaqayyo gurguddootaan beekamti sii laata waaqayyo tarree toloota si teessa waaqayyo gatamtee naftu dhugaan jallisii dhugaaf jiraadhu namni biraan jiru yennaani akka jedhe akka aawu ila dhaggeeffadhasitti ila dhaggeeffadhasitti jira garuu raajii waaqayyoo tokko jedhe waa'ee koo waan gaariin dubbattu warra ulfina mataa isaaniif ergaa barbaadan isaan sun waa'ee akka aabu waaqa baal waan ta'aniif waaqa gatiin qabne warra gatiin qabne waan ta'aniif waaqa warra biiftuu gadi faayidaa nyaata dhugaatii aangoo fuudha heeruma soorummaa warra waa'ee akkasii raajan kan warra waa'ee akkasii raajan kan wanta biiftuu gadi
Asittimo nama waaqayyo dhaggeeffadha galgaa'e. Raaji baasee erga mana dhaggeeffadhu. Mul'ana tagartu dibanni gara kee dhufe ayyaanni sirra jiru waan biiftuu garasi sin agarsiisu ta'e naani waan biiftuu achi waan biiftuu achi ta'e sitti mul'isu taanaani jaamtee taa'u. You are blind man. Arrabni kee waan biiftuu achi hin dubbatu ta'e naani sii dhumeera. Arrab biyyar ka sii reeba malee boru waaqatu mataa ka sii reeba. Sammuu dhalootaatti duuta. Erga abbaa mul'ataa taate Yoosef akkadan abjuu isaanii horii furdaa torba jedhe qaqalloon liqinfamaa jedhe midhaan babbareedaa jedhe haphi liqinfamaa jedhe barri quufaa ammaa kun darbee bara beelaa dhufaa jedhe kanaaf of qopheessidhaan mootiidhaan of eeggachiisaa dhaloonni of eeggatu waan digirii maastersii PhD baratee fi waan dhufu waraqata fiidana lakkaa'uun guddina miti waaqayyo wajjin jiraachuu tulfina. Nan dhufa kan jedhe Yesuus malee biddeen miti birrii miti digirii maastersii miti. Nan dhufa dhufee si fudha si nama gochi kan jedhe Yesuus. Duraan dursi waaqayyo ulfina laatu sabni waaqayyo ulfina akka laatu godhe. Gabaa kee ifachuudhaaf jecha namaan jaalatamuuf jecha wanta waaqni hin jenne hin jedhin. Hin soomtuun kadhattuun dubbistu immoo taanaan sirra yookaan waaqayyo isaa biddaa bitaatu kan waaqayyo miti taanaan akkas taanaan. Akka jedhu tokkoffaa Qorontos boqonnaa ja'a kosii dabaratti. Isin kan ofii keessanii mitiidha Kiristoos dhiiga isaa sin bitateera. Kanaaf guutummaa dhaqna keessanii waan ulfina isaaf ta'u hojjedhaadha. Guutummaa dhaqna keessanii afaan keen ija keen gurra keen waan hin dhageenye hin dubbatin waan hin agarre hin dubbatin. Lafa waaqayyo deebisanii jedhe hin deemin waan waaqayyo qabadhanii jedhe hin qabatin hin hojjetin kun kisaaraadha. Nama jeesifta lubbuu nama dhangalaasta. Raajonni sobduun kun walii galtee akka abina jeesifte akka inni qalbiin diddiiranne goote. Yakka kaleessa naabotee irratti raawwatame sana isaabtoon isaan gadiin waaqa sababii naaboteetiif dhiiga isaa dhangalaasuu waan barbaadeef sababii naaboteetiif sababii nama qajeelaa dhiiga dhangalaasee faadha mana wajjin walii galee waaqayyo garaansa akka abitti gaddee jira. Kanaaf akka abduun sanaaf atina hiriyaa kan badde yoo jiraatte immoo akka yoo shaafet daddabe dabafadhu. Hiriyaan kee waaqayyo akka wajjin jiru. Obboleetti durbaa haa ta'u, obboleetti dhiiraa haa ta'u, maatis keessa haa ta'u, dhalli waaqni wajjin hin jirre siin ta'u, lafa waaqayyoon hin jirre dhaabatiin, nama waaqayyoon hin kabajadu kan dhaabatiin, hiriyaanatti wajjin mudhadhu, hiriyaanatti wajjin barattu, hiriyaanatti wajjin tajaajiltu, hiriyaanatti yaada kee hirtuu sun waaqayyo biratti yaada akkamii qaba? Biddeen wajjin nyaachuu dandeessa. Waaqayyo wajjin boru si jiraachisaa akka itti uffatamsi godhamu akka itti kabajamsi godha. Keessatti baay'atee distiin buqqis hiriyaa baay'ataniif hin mo'ani. Baay'inni uummataa ulfina mootii malee ulfina waaqayyoo miti. Haadhoo gosin gorsa dhaggeeffadhu. Gorsi hin tuffatamu hin kaffalamu waan ta'eef. Yoo shaafetti honnee duratti hin keessan. Loltuu isaa fudhatee meeshaa fudhatee ittiin keessan. Garaan isaa waaqayyoo yoo dhaga'uudhaa baate. Haaboo kan kennu waaqayyoo waan ta'eef waaqayyo wajjin wal loluu waan hin barbaanneef. Yoo shaafetti akka hidha kaabiin lakkee akkana hin jedhin. Lakkee akkana hin jedhin nama sana waamaa jedhu. Kana booddee gaafa itti ergamee waamee dhufu inni waa'ee kootiif waan gaarii dubbatu jedheera. Silas waa'ee nama waan gaarii dubbachuu waamamne miti. Waa'ee isa gaarii ta'e waa'ee waaqayyoo saba akka fayyuuf namni qalbii akka diddiirratuuf gara mootummaa waaqayyoo akka deemuuf itti dubbata duraajoonni. Wallaanis ta'e hordofa. Waldaa gara hordofa yaada garaa kee geeddaradhu hin jiru deebii qalbii kee diddiirradhu gortee hin jiru hunduu malaaktii ta'e qixxaa'e garbeelii ta'e qixxaa'e agalgoonis malaaktii taane sabnis malaaktii ta'e itti yaadime bara seexanni raajota caala gatii godhatte as gubbaatti booda bitti dhuftu hafuura hamaa waaqayyo akkamitti fayyadame raajota 400 caala akka abin ajjeesudha. Sagalee waaqayyo karaa miikee dhagee deebuu dinnaan akkamitti akka ajjeesi hafuura hamaatti akkatti fayyadame raajii soba akka isaan soban dhaqee hafuura hamaatti galchate seetan eeyyuutti fayyadamaa jira seenaa waaqayyo tuffatee hamaatti silaatee namoo waaqayyo dhalootaaf si ergaa jira saba koo dhaggeeffadhu otooti jirtu kan biraa maa barbaadame waldaati keessa jirtu otooti jirtu kan biraa maa barbaadde otoo ayyaana sirra jiru kan biraa maaliif barbaadame
fudhatamni kee maa gabbu'e ilaalchi dhaloonni sii qaba maa gabbu'e obboleettii koo dhaggeeffadhu. Namni si bira taa'ee kan biraa maaliif leellisa? Otoo ati jirtu namni kan biraatiin maa iddoo laata? Maa gatiin kee gabbu'e maa bishoofteeti? Amanamummaa dhabdee waaqatu sammuu namatti dabarsee si laate amanamuu dadhabdee waaqayyoodhaaf beekumsa kee dandeettii kee qabeenya kee lafa waaqayyoon olaa jirtaa? Dhaloota waaqayyo biraa wajjin fiigaa jirtaa? Baay'ina namatti amanatoo hin taane qajeelummaatti amana waaqayyo. Akka Abii fi raajota sobduu 400 kana caala waaqayyo Miikiyaas tokkicha sirrii sanaaf isaaf iddoo laate waaqayyo. Isaaf iddoo laate waaqayyo. Innaa Miikiyaas waaqayyoof jiraate. Raajii dhugaa dubbate. Mootiidhaan ati mootiidhaan hin jenniin. Ergaa mootii barbaachisu filee fide miti. Waan waaqni jedhu jedhe. Mootii wajjin diinummaa qabu. Mootii wajjin wal lolee hin jiru. Waaqayyotu mootii taasa'uu waan barbaadeef. Bakka sabni Israa'el wayyoodhe geggeessaa dhabuuf jirti bittinnaa'uuf jirti jedhe. Sabni Israa'el bakka baduuf jira oolonni akka oolaa tikseen qabdee ta'uuf jiru jedhe. Kana jechuun lisaan isaa yoo hiikte akka Abiin du'aadha. Maal tajjeessa akka hubachuu dadhabuu raajota sobduun marfamuu cubbuusaaf qalbii dirachuu dadhabuu nama tuffachuu nan danda'a nan beekachuu waan madarakii arganneef waan iddoo argarre oolleef waan sabni baay'een nu duuba uurseef waan jirru akkatti fakkaatu kiiloo namarra teenya miti kiiloo waaqayyoorra teenya baay'ina uummataatiin gatiin nuu kanfalama miti jireenya jiraanneen gatiin nuu kanfalama otoo ati jirtu dhaloonni kan biraa kan barbaadamne dhoksaatti guddisaa jira waaqayyo ana malee homtuu namni na ajjeese amma boota kootiin ka'onnaani ati deemta malee waaqayyo Eliyaasiin ani kan baa oliif hin jilbeeffanne jecha raajota sobduu kan hin kuffisne nama 7,000 dhoksaatti qabadeen tokko si lakkaa'e gaasana yaadatta warra 7,000 keessa tokko si lakkaa'e tokko ana lakkaa'e tokko moosa lakkaa'e deebi'ee immoo kan hin tuffanne dhugaa dubbadhu dositti dheebuli dhugaa dubbadhu gorsi riyaa kee warra wajjin karaa deemtu warra wajjin jiraattu ollaa kee gorsi gana konfiraansii gurguddaa kiristiyaanii guddaan dheebotiin namni tokkoof lamatti dhugaa dubbadhu barsiisi taaksiin na yaabbattu taaksii keessa nama baay'ee jira lakkaa hidhallabe hin dhokatu Yesuus ati wangeela lallabuu dhabuu baatte siif wayyoo anaaf wayyoo nurratti nama bira kan biraa maa barbaachiseedhaan dubbisteetta kitaaba kan raajii Miikiyaas dhufee dhugaa dubbate dhugaa dubbate jedhee namni sosobe hin jiru Yooshaafet duubatti deebi'etti dubbuusa oolfate akka Abii immoo nama dhugaa dubbate boolla keessa buusee raajotaaf iddoo raajota sobduuf iddoo laatee lolatti ba'e. Guyyaa salphinaati iddoo gadhiise waaqa ajjeesuu kan barbaadu. Kana booddee dhaqee du'e. Iddootti ejjitoonni dhiiga isaa dhangalaasfatan. Dhaqala dhiqata dhiiga isaa dhiqata dhaqee dhangala'e maansaa kan dhuge. Iddoo haata manaa sareen dhiiga ishee dhuddetti kan isaas immoo dhiigni dhangala'e maan keessaa gad jigee. Du'a akkanaa si abaraaru. Fayyaatti du'u, ilaalchaan du'u, sammuu waaqayyoo keetti du'u, sammuu dhalootaa keetti du'u waaqni si abaraaru. Otoo hojjetachuu dandeessu, otoo dubbachuu dandeessu, otoo Kiristoos ol qabuu dandeessu, garaan waaqa akkasitti hin gaddin. Waaqayyo dhalootaaf si kaa'e. Nan beekaan baay'eesi yaada garaa geeddarachuun cubbuu hin qabu. Gad of deebisuun kabaja. Kanaaf otoo ati jirtu dhaloonni kan biraa maa barbaadaman. Fayyaatti maaliif Eelii tuffate waaqayyo? Saa'ol otoo inni lubbuun jiru maa tuffate? Saa'ol tuffatamuura darbee namni isaa ajjeesuun dhabame. Eeboo ittiin loliitiin mo'adhu jedhetti kenameen of ajjeese. Dubbii sagalee waaqayyo billaa karaa lamaan qara qabu caalaa kan jedhu kana. Jireenya ittiin jiraataa dhabame sii kenname Yesuus yoo jiraachuu baatte ittiin baddaaf ittiin qalamtaaf. Gara laafummaa sabichaa miti araarri isaa guddaadha. Yeroo nuu laate har'a ga'uu keenyaaf yeroo nuu laate balaa xiyyiitiitiin balaa makiinaatiin balaa garaa garaan du'uu kan dinneef carraa nuu laate waaqayyo. Yaada garaa keessatti akka nu laanneef waaqayyo ija gaaf sirraa dhabe dabarsee si kenna. Kanaaf namaan jaalatamuudha
jecha waan ta'e raajina akka namni dhufee waldaa isinii guutu akka namni dhufee yeroon deebi'ee nama tokkitti argadha laataadha Yesuus ijaan jedhe malee baay'inaan hin jenne adaraa keessan warroonni gabaa ifachuudhaaf jecha namaan jaalatamuudhaaf jecha waan dhugaa dubbii sagalee Waaqayyoo irra hin jirre ani lissaana bara kanatti fakkaata hin ceeta namni nuti dhagaa gargaraatti akka waan galuutti nu yaadina sin immoo dhaloonni ceetaa bicha barbaadan gummee sirattu dukkana keessa gara ifaatti ceetanitu deebitanii immoo ifa keessa gara dukkanatti ce'uudha waan biiftuu gadi kana raajifachuudhaan fiigina warri immoo carraa sin qaqqabee Waaqayyoo dhaloota akka dubbattaniif balbala sinii bane kan akka koo kan akka keetii kun al tokko ana kan naarsu otoo balbala tajaajilaan qabaatiin otoo Waaqayyoo otoo nama lama sadi fuuldura dhaabbateen dubbatiin raajiin hin barsiisini namoota tokko waa'ee raajii haasa'u isaan keessa kan hin jirre beeki umurii daa'imummaa kaasee kiristoosii gurguddaa dhaabadhee waldaa baay'ee bulchee waldaa baay'ee hundeesseen amma bulchaa waldaati Waaqayyootu samanatti kennee jira hojjettoota wangeelaa baay'een of jalaa qaba waldaa bilaanti gochaan jira keessaa baay'een ala taa'ee haasaa miti keessan jira of eeggadhaa ija gaarii haa biqilchinu iji gaarii nurraa mul'atu akka Miikiyaas kabalama boolla keessa bu'aatii dhugaa namatti himaa warri bulchitoota dhiyaatan warra baangootti dhiyaatan warri namoota gurguddootti dhiyaatan dhugaatti himaa dhugaa badaa jirutti himaa tilmaamaat hin jennu waan halluu ka'eef gabbu'eef hin jennu Waaqni maal jedha waa'ee barichaa Waaqni maal jedha ati raajiidha waan jedhamteef ati nama Waaqayyo waan jedhamteef nama baay'ee si duukaa jira nama baay'ee nu duukaa jira yoo xiqqaate agalgaan tokko nama 200,000 miliyoona meeqa kan of duuka qabu jira duuka buutu sirrii oomishan akkeera Yesuus warra dhugaadhaan gabbu'ee lafa onaatti halkanii guyyaa taa'ee ijoollee isaanii haadha manaa guurratee dhaqee barate buddeen 5 dinqii godhee qurxummii 2 eebbisee laatee fi warra kan isaatii erga masoobiidhaa kenne booddee dhaloota bor dhufan garuu biddeen hin laanneef na nyaadhaadheen bishaan keenya dhiiga godhu gaadheen gaafa ilmoon namaa dachaa itti ulfaatee dubbiinsaa isaan miti warra nyaachaaf dhufe warra dhugaatee dhufe miti warra nyaatee dhuge Phexros fayyadee deemuu barbaaddu deeni baay'ina uummataatti mana Waaqni itti yaadi badii namaatti garaa Waaqayyoon gammadu malee isa dideemaduuf Waaqayyoo kanaaf keessa jiraadhaa ala agalgaa'oon namni nu haa jaalatu jenne gaa'ela namaa diigaa kussiin taattanii sooressa bichaatu nama fuudhuuf ta'a hiyyeessin fuudhu fokkistuu bareedduu jettanii nama Waaqayyo hunduma bareeda jedhee uume biyya kee dhalate keessa kussiin ta'u biyya laattanii biyya kakuu qabdu Itoophiyaa siin ta'uttanii ilmoo namaa garaa qurxummiitti ergatanii bineensa nyaachisiinaa isa Waaqni jedha Waaqayyoon dubbatu miti hin dubbata dhaloonni kakuu hin qabne immoo dhala baay'eetti akka ijoollee finaanaa warroonni Waaqan dhageenya kun dubbii sobaa waan isaanii fi sobdoota akka isaanii kumaatamaan qabu faarfattoota akka isaanii qabu warra toon nyaatiin namaa laatan warra garaan qooqa warra afaan waan bulee hin qabne Yesuus gaafa dhume waan afaan bulee baafattanii toore dura namaa laata dura taa'aa nyaadhaa macaafa dubbisaa galanni Waaqayyoof haa ta'u sheer godhaagaa Yesuus jedha Maatewos 21 gubbaatti gara magaalittii ishee dura irratti yeroo deebi'uudha baay'ee beeleedha ganama barii reefuu si waamaoo dhiyoota eelayyuu jammartee yoo erguun gooftaa fudhattee silaa gara waggaa 10 hin guunne akka waan bara baraan tajaajilte akka waan ofii kee ceetee beektu akka waan ofii keetii iddoo guddaa waan guddaa agartee beektu hin ceetan baay'ee eessa ceetee beekta mee of taasabi deemsa miilaan deemte deemsa fardaan deemte deemsa bidiruurra bishaanirra deemte deemsa makiinaa deemte deemsa xiyyaaraa deemte waan agartee hin beekne akka waan agarteetti na cubbuu sitti ta'a namoota baay'ee si gufatee du'a lubbuu meeqatu dhaqee nyaatama na argaan kun na dhoksaa fida saba ko
waaqayyotu si uume yaaddain abbaa kee faana geesse uume seen singatu si danda'a waaqayyo si danda'a waaqayyo dhugaadha bara bara si danda'a waaqayyo barruun ulfaatu barruunsa si dadhabu waaqni si danda'a obboleettii ko achi deemu malee naan ta'u hin jirin ergaa dhageesse gaa'ila kee hin diigin hiriyaa hiyyeessa ittiin jibbiin akka warra kaameeraa kaasuu hin jettee waa fuula laaltee hin deeminati waaqayyo si duukaa jira barruunsa si danda'a Yooshaabet garaa isaa boqote du'a ittiin oole sagalee ergee isaan fayyisee boolla du'aa keessa isaan baase kan jedhu Yooshaabet irratti raawwate otoo didee isaan wajjin ba'eera ta'e innis akka abduu ture raajiin nama waaqayyoo Miikiyaasiin dhaga'ee yeroo inni raajii raajuu dhaga'ee farda isaan abdanne hin deebi'e farfatan akkana jedhee farfate baay'ee isaanii farda isaaniitiin konkolaataan dhaadatu nuyi garuu waaqayyoodhaan of jennyaadhe እኛ ግን በእግዚአብሔር እንመካለን አለ በእውቀታችን በብራችን በችሎታችን በስልጣናችን አይደለም እኛ በእግዚአብሔር እንመካለን አለ ጳውሎስ ገላትያ ጃ ኩዳፍር ጉባ ተከተደ አኒ ካራይን ኦፍ ጀጃዲ አኒ ፋኖ ኦፍ ጀጃዲ ፋኖ ለም ፋኖ ሰብይ ለፋት ነራፈንፈም ዴቪ ኢሰና ኢቲን ብየ ለፋ ረፈንፈም ኦፍ ጀጃዲ ፋኖ ብየ ለፋት rafannifamne warri biyya lafaa rafannifamne fi warri biyya lafaa rafannifamne waan biiftuu gadi dheebotu waa'ee qabeenya waa'ee makiinaa maal sii godhe makiinaa oo bitatte bee cinqii qabaaf tiraafikii rakkisaa beensila bittaa makiinaa nadaajii bittaa gibira kaffaltaa kan immoo cinqiidha waa'ee makiinaa isa tola yaabbattee deemtu si wayyu waa'ee manaa moo maatti ta'e kiraay isa gooftaan naqee si ijaaratti galta zagaaraa yaaddayin waan argite sammuu kee balleessi dammoo warruma sirratti dubbatu kana warruma raajii si raaju kana yummoo laal ofii nyaatanii kuufaniiru waa'ee kuufa kee raaju ofii mana qabu waa'ee mana kee raaju ofii immoo ce'aniiru ofii immoo naqanii barbaadanii Ameerikaa sana ofii immoo barbaadanii ati bira distiidha kan yeroo dhuma zayitii si bichisa zayitii kasitti naqan be awake in dhufa Yesus in dhufa waan biiftuu gadi warra dibata biiftuu gadi warra qabantu waa'ee biiftuu gadi yaada kan akka Miikiyaas faqaru kun mootiidha mootii hin jenne hinduu taa'edhani yakka qabdaa naabotii ajjeeftee dhufteedha waaqayyo ilkaasitti qaraa jira nyaarasitti guureeraadha nama gajjedheen dhaban nama mana fuulii oolu nama karaa gubbaa taa'aa oolu nama simjedhee feesbuukii goroggoraa ooluun seetaa soorum dagaaf jettu amma meeti ala cubbuunus hin qabu atis immoo silaa goodaa taa'aa oolu dagaaf sagantaa waltaatteen jedha hosin jedhame silaa hojjechaa jirtu silaa barumsa dhaabde inni barate yoo eessa ga'ettee dhiibte eessa ata manceeta hosin jedhaman iyyuu eessa rattamee nama waaqayyo natti warroonni immoo carraa sinii kenname akkuma tasaa paaspoortii baafattanii birrii baaftanii otoo raajiin hin taane otoo mul'atan hin taane dafqita jedha baatanii sangaa haadha kee abbaa kee waan qabdu gurgursistee biyya namaa biyya isaa deemte immoo achi soon ceena siin jedhu immoo biyyaa si baatu siru shakkatu biyyatti deebitee gaa'ela qabattee rumte dhala godhattee kan gammanne Itoophiyaa keessa si ari'uuf jiru mee tasgabbaa jiraachuun waaqa biraa nu eeyyamameera wangeela dhagaa hin guddatiin jedhee mormaa jira miti garuu waan ofiin qabne iddoo ofiin geenye namaan hin geessa jechuun yakka waaqayyo gaaf tokkoon farada muka arbuu sanaan akka jedhe beela'eeti jarraa dhabe bara baraan achi irratti argameen goggee kana jechuun ija waan irraa dhabe akkuma hewaaniif addaan bara baraan adda ba'anii hafani ammas gogiinsa akka daaree otoo waan sin abboome in eegin maaliif gooftaan jettu agartuu ko dura bada seexana baafnee irraa dhukkubsa fayyise ani jennee dedeenaraad inni waan biraadhaadhi saba koo si keessaan ta'e fayyifadheeraadhi garuu ani sina janyee agartuu ko dura deeme lafarratti nagantee garata si ganaadha Yesus kun mee gaafa dhufu iyyummaatu baay'ateera kina baay'ee dhukkuba baay'ateera nu yoomsu sooruma soorbe miti du'a karaa hewaaniif addaan nutti dhufe ilmoon nama waaqayyo wajjin gargar ba'e namaaf nama gargar ba'e walitti deebisuu dhufe maal taatanii sabni maal taate waaqarraa gargar baateetoo jirtu akkamitti waaqni si eebbisa
yaada garaa kee geeddaradhu. Mootummaan Waaqayyoo dhiyaateera. Gara gooftaatti deebi. Yaada kees naanneffadhu. Yesuus karaadha, dhugaadha, jireenya. Erga nama tureedha hin jedhin. Amanuun turmaadhaan otoo hin taane ijaan. Waaqni lafa isin jirtanitti sammuu keessan haa banu. Ilaala akka jedhuma jaal. Nan dubbisaa. Keessa deebii 29. Keessa deebii 29. Lakkoofsa 3. Akka jedhu eebbifamaa abbee eebbifamaa Waaqa isin haa eebbisu. Kan biraatti sheer godhaa eebbaaf ta'a. Lokonni isinii galuu baate immoo lokonni warra shawaa kun badanamaan galtu. Ilaa akkadha. Yommuu Museen guutummaa Israa'elitti walitti waamee waan Waaqayyo biyya Gibxitti ija keessan duratti Fariyoonii fi hojjettoota isaa hundumaa duratti biyya isaa irrattis hojjete agartaniittu. Yaalii jabaa sana, milikkita guddaa sana, dinqii guddaa sanas argitaniittu. Waaqayyo garuu qalbii hubatu, ija argu, gurra dhaga'us amma har'aatti iyyuu isaaniif hin kennineedha. Dinqii arganii Waaqayyo waan ajaa'ibaa godhe jabaa ta'uusaa mul'isuudhaaf mootii Fariyoon rukutee maseensee daaratti makee Israa'eliif immoo dimbiriqqee harcaasee foonsaa horee galana addaan kutee ceesisee milikkita gurguddaa raawwateera. Gaaruudha Waaqayyo waan akka salphaatti argamu kenneefi waan akka salphaatti hin argamne ija argu, gurra dhaga'uu fi laphee hubatu hin kennineefidha. Israa'el miilaan kanaan naqa yaadaan achitti hafe silaa yaadaan bahuun qaba miilaan miti. Kanaaf dhaloonni waan irra faca'e kan biqilchuuf otoo itti raajamu kan inni yoomuuf akka nutti dubbatamuuf akka yaadamuuf eessan geenyu ture dhaga'i garraa minana saba nana dhaga'i. Gooftachuun gara nun galchu ijatu nurraa barbaadama. Ijatu nurraa barbaadama. Gabaa argachuudhaaf barsiisa akkasii barsiisuun hin barbaachisu. Madureen keenya maal jennaa? Otoo ati jirtuu namni biraa maa barbaadame? 400 ta'anii toora jiraatanii tokkichi Miikiyaas maa barbaadame? Agartee tokkichi 400 ta'anii raajanii akka Aaba ajjeesani. Du'uun akka Aaba inceeta jedhanii ajjeesani. Inoolta immoo ta'anii ajjeesani. Akka inni duufaa lama ajjeesani. Miikiyaas garuu induu ta'eeyuma akka duugodhe Yooshaafet garuu dhaga'ee du'a oole. Sagalee ergee isaan fayyisee booda du'a oolchaan oolcheen kana. Ija qalbii hubatu, ija argu. Ija argu jechuun isa kana miti anjaamaa irraa jechuu dandeessa. Waan biiftuun gara siin agarre taan anjaamaan caaltu. Yesuusin lallabuu dandeessa. Dinqii taamiraati gochuu dandeessa. Raajiin bara sadhumaa kana gochuu hin danda'a. Abidda samii irraa bitaasu jedhameedha. Maqaa waamuu dandeessa. Isa biiftuun garasi jireenya biiftuun garasi isa Yesuus farda ulfinaa yaabbatee barbada ibiddaa ta'ee dhufee boru dhalootaatti faradu. Sitti mul'atu ta'ennaan iyyaa wawwaannaa isa gaannam keessaa isa beelaa har'aa caalaa ulfaatu, isa dheebuu har'aa caalaa ulfaatu, isa qullaa ta'uu har'aa caalaa ulfaatu, isa mana kiraa caalaa ulfaatu waa'ee gaannam sabni sirraa dhagee lubbuu sana ulfaatu yoo ta'e qooda sabichaa si gaafata Waaqayyo. Qalbiin kee hin banamne iji kee argaa jiru gurri kee duudaadha. Namni gurra qabu isa hafuurri qulqulluu waldaa kiristaanaa jedhu haa dhaga'uudha. Waa'ee waldaan kiristaanaa laphee namaati. Hafuurri qulqulluun maal dubbata waa'ee sabaa? Uffata wal fakkaatu uffannaayi, bifti keenya wal fakkaataa, saalluu gargar uffannuu gargari. Hundumaan hundi deemtan ceetan guddattaa malee tokkumaan illee qalbii dirradhu hin jedhu. Yaada garaa kee haareffadhu hin jedhu. Maal taatanii? Maal taatanii? Maaluma akka gabaa ayyaana jalaa waddachitu lakkii Yesuus hin dhufaa. Koottaa deebinu. Koottaa gara qalbitti deebinu. Ati kana immoo iskirool gootee dabarsita laaltu nan beeka garuu dhaggaa isitti farada guyyaa sababu. Sheer godhaa. Sheer godhaa. Sheer godhaa.
share bara ibu ba carraa kee waaqayyo ormatti dabarsee laatiin muka ogaatti sidii waaqayyo nan kadhadha waaqa dhaga'u waaqa si dhaga'u qabna waan ta'eef jireenyi keenya miti kan waaqayyooti
jiraachuun keenya Waaqayyo ulfina laatu. Dandeettiin kee addaa, tolli kee addaa, araara kee addaa, eegumsi kee addaa. Warra ati manaa baaftee galanni gaddaan dhaabuu danda'u hin jiru. Qulqulluu Israa'el Waaqa dinqii, Waaqa jaalalaa. Isa dhangala'e dhiiga keetiin otoo nuti lubbuun jirru, otoo nu argachuu dandeessu, otoo Balahaam jiru Balahaam jallaan harree fayyadamte akkas akka hin taane carraan keenya galgalli keenya akka hin banne Gooftaa akka nu ergattu humna keenya akka fayyadamtu, beekumsa keenya akka fayyadamtu, boruun keenya kee akka ta'u, garaan kee akka nutti hin gaddine, waamtee si jalaa waachuu akka hin denne, lafati nu filatte mal lafa filanne akka hin naanne, dubbadhaa kan jette akka dubbannu, guyyaa tokkoof garaan kee nutti akka hin gaddine, nama uumuu kootti nan gadde, kanaaf namni akkuma foon isa uffatuuti, hafuurri koo bara baraan isa keessa hin jiraatu jette. Maaloo yaa Gooftaa, hafuura kee malee nuti fokkisoodha, nuti dadhaboodha. Hafuura kee malee nuti hiyyeeyyiidha. Hafuura kee malee nuti humna hin qabnu. Humna kan namaa ta'u, kan nama dhaabu, boruu namaa kan agarsiisu, fuula keetti gatii kan namatti godhu, ayyaana kee barbaada. Hafuura kee barbaada. Lallabuu duwwaa miti, raajuu duwwaa miti. Na ergattee ija hojii irraa dhabde goginaan jetta. Kana na oolchuudhaaf agalgaa'ota Itoophiyaa, agalgaa'ota biyya alaa biyya keessaa, naggaadota, hojjettoota kaamu araarri kee guddaa, beekumsi kee guddaa, fayyisuun kee guddaa, akka itti nama gargaartu adda. Kanaaf yaa Waaqayyo sin kadhadha. Maqaa Gooftaa, maqaa Yesuusiin, araara keetiin, ayyaana keetiin, sagalee keetiin, dubbii keetiin, jecha keetiin, ila yaa Waaqayyo lafatti biqillee akka sii taanutti, akka ayyaana keef taanutti, akka dubbii keef taanutti, akka nu gorsitu, akka nu fayyistu, akka nu gargaartu si kadhadheera. Maqaa Gooftaa, maqaa Yesuusiin, harki kee bal'aan sun akka nu baatu, akka deebinu, akka si garaa si geenyu, fuula keetti akka deebinu, ayyaanni kee nuuf haa baay'atu. Baratti nu laatiin, namatti nu laatiin, dhalootatti nu laatiin, ofitti nu laatiin, fedhii mataa keetti nu laatiin. Dhaloonni kun dhaloota ulfina keef ta'u, dhaloonni kun dhaloota siif jiraatu, dhaloonni kun dhaloota adaraa kee baatee deemu, dhaloonni kun dhaloota Waaqatu na uume jedhee ulfina sii laatu akka taanu iji qalbii keenyaa maqaa keetiin haa banamu. Iji qalbii keenya maqaa keenyaa haa banamu. Waan nyaannuuf jecha, waan dhugnuuf jecha, jireenya bara baraa kan dhabne, garaan kee kan nutti hin gaddine, yaa Waaqayyo barruun kee nu haa baatu. Hubannaa nuu kenni. Sagalee dubbanneen jiraachuu akka dandeenyu ija qalbii keenya banni. Gad of deebifnee ulfina keef jiraannee maqaa keef gubbaatti moosifnee gaarummaa kee dubbannee siinaaf gubbaatti kabanyee gara mootummaa kee akka dhufnu. Amma jirrutti jiraannee jireenya garaa si ga'u jiraannee garaan kee akka nutti gammadduuf yaa Waaqayyo hafuurri keef ayyaanni kee nu wajjin haa ta'u. Nu gargaari. Nu eebbisi. Maqaan kee ulfaatu. Maqaa Yesuusiin. Ameen. Eebbaaf taa'u hundi keessanuu Waaqayyo Waaqa irraa isin eebbisu. Barri keessan bara eebbaa haa ta'u. Komentii nuu kennuu kan barbaadan, nu gorsuu kan barbaadan baa'oo keenya jalatti lakkoofsa bilbilaa argattu. Jireenya keessaniin nu kadhachuus nu gorsus gad of deebifnee gorsa fudhanna waan ta'eef yaada nuuf kennaa sinaa eebbisu. Iddoon itti argama keenya shaggariidha. Hoolotaaf giincii jirra waldaadhaanii eebbaaf ta'a.
keessa koona mo'ate Ariyaadhaan jallisisuu yookaan salphate morma keetu narra darbee keessa koona Ariyaa jallisuu yookaan salphate